Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota didiyaatu nageenyi fi araarri jaalalli waaqaa lafa fi bakka jirtanitti kallattii hundumaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu anillee nagaa koodha warroota nan beekneef Bizuun jedhama. Maqaa YouTube chaanaalii kootii Bizuu Arsiiti. Asuma YouTube chaanaalii koo sabiskiraayib naa godha maatii dida asuma maatii anaafis taa'in isin jechuu barbaada. Kanatti aansee wanti jechuu barbaadu egaa didaatu barra gaaffii deebinaa taasisee gara YouTube chaanaalii isaatti naaf feeruu isaatiif guddaa galatoomis hin jedha. Garuu gaaffiin kun erga na gaafatame bubbulee jira. Hanga har'aa naaf mijatee viidiyoo hojjechuu dhabuu kootiif dhiifama guddaas hin jedha. Kanaaf gaaffileen na gaafate keessaa tokko hamman beeku wanta danda'u nan deebisa. Gaaffichis maalidha inni tokkoffaani eenyu jedhamtaa isatti dhalattee ammaaf ho'isa jirtaa kan jedhudha. Maqaan koo Bizuu Dibaabatiin jedhama. Maqaa YouTube chaanaalii kootii Bizuu Arsiiti. Kan itti dhaladhe godina Arsii bahaa aanaa Soodee ganda Suraaraa kan jedhamu baadiyyaatti dhaladhe baadiyyamattaan guddadhe ammaaf immoo kanan jiraadhu biyya Yuunaayitid Arab Imaaratas keessa mumkin immoo Dubaayin jira jechuudha. Kanadha. Gaaffii lammataa immoo Bizuun nama akkamiitii kan jedhudha. Fi Bizuun nama miskiina jechuudha. Miskiina jechuun immoo nama harkaaf miila hin qabne jechuu koo osoo hin ta'in nama rakkataa gargaarudha. Nama kan dhiphatee wajji dhiphatudha. Akkasumas immoo nama rakkataa cinaa dhaabbatee gargaarudha. Nama addaan qoqqoodee kan hin laalle, nama amantii fi kutaadhaan kan addaan hin qoonnedha. Kanaadha amalli kooyi jechuudha. Eenyummaan kooyaa kana. Nama mootu hojjetee tattaafatudha. Nama boruuf jijjiiruudhaaf hojjetudha. Of qofaa miti nama mootu of jijjiiree boruuf irra darbee lammii ofii jijjiiruudhaaf yaadudha. Bizuun nama akkanaati. Inni sadaffaan immoo bultii horattee jirtaa yookaan abbaa manaa qabdaayi kan jedhudha. Eeyyee duraaf abbaan manaa nan qaba. Akka carraa ta'e walitti fuudhee ilmoo tokko godhannee ilmoo dubaraa tokko godhannee addaan baanee jirra. Ammaaf abbaa manaa koo wajjin hin jiru. Garuu ilmoo dubaraa tokko nan qaba. Daa'ima waggaa 7 nan qaba jechuudha. Asumaan daa'ima kootis siifaa guddattu jedhaatiin hafe eebbisaan isiniin jedha. Gaaffii sadaffaan immootu gaaffii sadaffaan kun baay'ee ulfaata. Garuu gaaffiin kun deddeebisee namoota baay'ee gaafatama. Maaliif koo amma nama rakkistan akkatti? Gaaffii sadaffaan durbummaa keetii hin qabdaayi jedha. Yoo qabaatte ta'e qabaatte yoo hin qabaanne ta'e durbummaa kee eessatti gatte? Bultii godhattee jirta yoo ta'e immoo durbummaa kee kan fudhate abbaa manaa keeti moo eessatti gatteedha kan jedha. Durbummaa kaa wajjumaan nan dhaladhe nan qaba. Dubarri takka kaa durbummaa ishee wajjumaa dhalatti. Garuu durbummaa kana sila limmoo wayiin seetan immoo addalliseetuma urufatti badee dhabamu maalidha isin durbummaa kana nama gaafattan. Na durbummaa nan qaba. Durba ta'eetuma nan dhaladhe durbummaa nan qaba. Garuu urufatti miti kanan gate durbummaa kobbuma manaa kootiifan kenne jechuudha. Kanaaf durbummaa kana jallistaniituma meeshaa qalbiin godhina. Meeshaa jallisee dhuma si jalaa kufee baduu miti. Odoon tuqaamin jallisee meeshuma jallisee dhabamuu miti jechuudha durbummaani. Kanaaf jabeessati qabadhaan isin jedha durbummaa keessaa warri gattanii garuu warri hin ganne tolchaati qabadha. Meeshaa qalbiin godhina. Amma siruma barlimmoo hanqatee durbummaa meeshuma qalbii ta'e jechuudha. Kanaaf durbummaani maaliif barbaachisa? Bultii gaafa horatte abbaa manaa kee wajjin wal amantii jechuudha. Wal amantii irratti murteessadha. Garuu faayidaa somaayyuu hin qabu. Durbummaan jiraatu baate faayidaa hin qabu. Garuu gaafa bultii horatte abbaan manaa kee sun durba taatee gaafa itti hidhatte jechuudha. Sirriitti si amanaa si shakku jechuudha. Mootu gara biraatti gattee abbaa manaa kee bira dhaqxe bakka yeroo ati baatee akkas tutturtee galtee si bakka namichuma durbummaa kee biratti gattee san bira ooltee galtee kanaaf si shakka wal shakkiitu uumama jechuudha bultii keessatti. Kanaaf durbummaan baay'ee barbaachisaadha. Tolchaatii qabadha hin gatina. Buunaan hin argamtu ishiin akka limmoo sanii. Kanaaf jabeessatii qabadhaa inni isiniin jedha. Gattan taanaan immoo bakkuma gattan san barbaadaa malee gara biraan deemina. Kana durbummaa meeshuma qalbii gootanii ittiin hin qoosina. Meeshaa
jabaadha. Wal amantiin bultii keessan keessatti akka sirriitti abbaa manaa keessa wajji wal amantii horattu taasisa waan ta'eef kanaafuu qabadhaa tolchaatiin isiniin jedha akkasin jalaan banne jabeessatii qabadhaa ashagaatii qabaan isiniin jedha huruufatti jallisanii akkuma limmoon galiinaati buunaan hin argamtu warqiidha waan ta'eef kanaaf jabeessatii qabadhaa dorgummaa keessan isiniin jedha kana gaafin arraffaan mootu gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda yookaan maal yaaddadha yoo ammaaf shaqaaladha duraan loon antiskaa ture tiksee looniti kanan heerumeessi oduman loon tiksuu oduman baradhu waan heerume waan ta'eef barumsa boolis addaanaan kute tiskuma looniti duraanii ammaaf immoo shaqaaladha shaqaala biyya arabaati gaafa shaqaalinnatii kana keessaa ba'ee of jijjiire gara fuulduraatti wanti yaadu yoonan ofirra darbee qabeenya guddaa godhadhe lammii koo rakkataa gargaaruudha akkasumas amantiif kutaanan oduu addaan hin qoodin keessattuu dubartoota bakka akka isaan ofitti amananii hojii uummatanii akkuma dhiiraatti akkuma nama tokkotti tattaafatanii hojjechuu danda'an gorsuudha yaadni koo gara fuulduraatti mootu daa'imman abbaa fi haadha hin qabne ijoollee karaa irratti ba'an kana gargaaruudha yaadni kooti isa immoo waaqayyoon akkanaa guutamtiin qabaatuma na eebbisa nama sanii siyaa taasisu naan jedha isiniin jedha kanadha gaafin inni shanaffaan immootu nama akkamii jaalatta kan jedhu namni ani jaaladhu nama ta'ee nama hundaanan jaaladha nama ta'ee addaan hin baasu amantiif kutaadhaan addaan hin qoodu daa'ima fi guddaadha kun xiqqaadha kun guddaadhaan jedhu hundaa ijuma tokkoon allaala garuu namni ani jaaladhu nama akkamiiti nama hin sobne nama ofitti amanu nama hojiin tuffanne nama hojii kamuu kun hojii xiqqaadha kun guddaadha jedhee kan addaan hin qoodne nama hojiidhaaf tattaafatu jaaladha anis akkasuma